deemneetii nama fiitii mootummaa fi gargaara jechuun nama ala jiru warra gaara jiruu fi yookaan agartee sabootan isaatiifis gartee dararamaa harakkatee aadaa wajjin illee deemee wannachaa jiru jibbineetii miti. Namu badiisni qabanii waan gaarii isaan hojjetanis hedduutu jira. Sigalee garuu qabiyyaatis jijjiirama fitu jira, eebitu jira. Immoo gahaadhaa gahaa miti. Sigalee kana immoo bifa tasgabbiidhaan namni keenya keessaa wal gorfatee waliin deemuudhaatu irra caalaa dhugaa dubbachuudhaaf ani jaalaltiin nama xiyyaa fi saba xiyyaaf guutumaa guututti islaamaa kiristaanaa waaqeffataadhaa jedhee osoo hin fille yaadu inuma na keessa hin jiru. Nama hunda hojjeta akkaan ilaala mootummaas hagaarra jirus as jirus habiyya jirus anaaf tokko maaliif ani nama tokkummaati. Arras laa namni keenya kanatti waliin marsee hangam takka biitti teenya fi namni keenya wal jaalata nama kana hunda oggoo waliin dhufaneeti. Kanaaf hanga danda'amaa ta'etti namni keenyaas nagee uumuudhaaf biyya fi keessatti hawaasota ijoollee keenya mata qaraatii barattee hojii hin qabne akka malee asirraa faatee jiru jijjiirradha jettee biyyarraa baatee nyaata qurxummiitii fi baara keessattii fi karaatti waa meeqa rakkina meeqa arkaa jiran kunis dhugaa dubbachuuf hatattamaan furmaanni akka kennamuu fi abdii qaba. Anilleen dandeettii fi beekumsaan qabu siigaltee xiqqaattuu guddoodha waan qabu biyya galee siigaltee garri namni ilmi namaa maallee nyaamiti bara akkuma atuu reefu jettee jaalala siigalee jaalala yoo qabaatte wallaahi lafa kanarra gartee caffee yookaan citaa yookaan seela naafattee wajji raftee hunqaa fi bishaan nyaattee dhugdee jiraattaa jechuudha. Kanaaf nuti amma jenereeshinii ammaa kun keessattuu bichaannee oollee taanee carraalee dhufu kanatti akka bika hundattuu roga hundaan deemnee itti fayyadamuu qabna. Maaliif amata 100 hin jiraannu nuti siigalee kanaan gabaabbiitti jechuu barbaadaa jabaadhaadhaan isin jaa jeena baliiti. Thank you. Galatoomii haasawaa dheeraa bal'isee waan ibsa godhuu qabu hunda obboleessa keenya Zakkiin ibsa isinii godhe. Egaa daawwattoota keenya warreen sa'a dheeraa kana waliin turtanii daawwachuu jirtan hundi keessanuu hedduu galatoomaa kara xumuratti jirra. Osoo sagantaa teenya xumuree dura namoota galatoonfachuu qabdu ni qabda. Namoota galatoonfadhuuti kan booda sagantaa teenya ni xumurra. Hawaasni sa'a dheeraa nu jala taa'u jiranii dadhabanii jiranii ammoo asumaanuu carraa kana fayyadanii nama galatoonfachuu qabdu. Galatoomii abdii Qaduraa atiis galatoomii carraa kana irratti asirratti nayaamtee hawaasa xiyyaafillee gartee yaada xiqqaatu waan gartee fakkeenya xiqqaatu kollee ta'u waliif ibsee carraa kana anaaf laachuu keetiif hedduu galatoomii itti aansuudhaan obboleeyyan kiyya gartee dhiiraa dhalaa xiqqaa guddaa osoo hin jenne ka islaamaa ka kiristaanaa ka waaqeffataa osoo hin jenne maan oromoo siigaltee hundi keessan sabaaf salmoonni na beekuu fi kanamillee hin beekne hundinuu jechuu siigalee jaalala walii qabaachuu. Jaalalti wanni jaalala caalaa takka hin jiru tasgabbii qabaachuu nageenya raabsuu waan xiqqoo qaban gartee waliif kennanii waliif laachuu siigalee kana baruu qabnaa. Amata 100 addunyaa kanarra hin jiraannu hanga addunyaa kanarra jirru seenaa gaarii dalaguu waan toltuu dubbachuu waan fakkeenya amantii teetii fi hawaasa keetiif ta'u hojjechuu kalimaa bareedduu addunyaa kanarratti yookaan ishaaraa bareedduu asirra kaayattee deemu taboruu ilmoon teetii fi zarii zarmaanni keetillee ittiin gartee mataatti ol qabatan dalaguu qabna. Siigalee maaliif nuti dhugaa yoo dubbanne namni keenya nama gartee rakkina keessatti dabarsee baaboo fi abaabootiin keenya hundinuu lafaatii fi wareegama isaan kannaniini as geenye nuti immoo hanga dandeenyutti haga xiqqoo bayyanata walirra qabnuu fi hanga walirra carraa xiqqoos taatu guddoos ta'uu rabbii wal dura wal booda nu kanneen
والغرغارو قمنا واغريتس asirratti online irratti fi dubbachuun taane fa'aatu jira gizee garii sidibbiin keenya wal xiqqeessuu wal arrabsuu kabajaa waliif dhabuu gatii nama feetiif qabaachuu dhabuu xiqqaa ol guddatu ol guddisuu dhabuu yookaan qeequunii yookaan olola addaa waan addaati wajjin wal qabsiistee irratti duuluu guddaa keenya xiqqeessuu sigalte kun hundinuu waan nama keenyarraa illee eegamaatii miti maaliif wanni ati irraan tana online irratti dubbattu waan siif ol kaayyamaati waan boruuf siif taati boru atiin kun nama maatii ijaaruu dandeessaa yookaan guddattee ilmaan kee arguu dandahanii sigale waan namni boru barnoota irraa fudhatu taalentii yookaan beekumsa namni xiqqaatu boru irraa hubatee waan ta'eef jijjiiruu danda'a jettee yaaddu godhuu qabda. Maaliif yoo jettee namni fe'ee dhugaa yoo dubbanne wanni akka sooshaal miidiyaa dhaabbataa hin jiru. Nyaata nama. Waraana gartee addunyaa kanarra jirurra akkatti aanee wannummaan waan toltuunis dalaguu dandeessu hawaayiinillee balleessuu dandeessu sooshaal miidiyaadha. Kanaaf sooshaal miidiyaa kanammoo akkaataalee itti fayyadamtu beekuunis dirqama ta'a. Yoo ati firraa agartee kan harkini deemee bollasan qoreensan nama sawwaraan. Kanaaf guutumaa guututti maal jedhanii amaarri qonnaa irratti goonuurra dhuunfaadhaan goonuutu irra hedduudha. Dhugaa yoo dubbanne. Kanammoo hawaasa biratti dhagaamtii argachuu fi yookaan gartee beekamtii yookaan gurreenyummaa fi yookaan ilaalcha maallaqni nurra kutee bika irratti baasnuu fi waan goonuu fi waan daleenyuun dhabneetii miti yookaan hojii dhabneetii miti. Galee garuu fakkeenya nama fiitiif ta'anii abbootii qabeenyaa hedduu qabnaa. Isaanilleen fakkeenya taane kanarratti hawaasa fiitiif akka gartee gargaaranii wal cinaa dhaabbannee waliin guddannee nama fiitiif fakkeenya taanee waliin fara guddoo diinagdeedhaan guddannu jechuufi malee fi ajrii tola waltummaa boru addunyaa kana amata dheeraa irra hin jiraannu borurraa galla ani nama isin dura dhaabbadhee dubbadhu kuni sa'a muraasa booda waan hin ta'u hin beekamu. Sigale wanni keenya wanni jennu waan amma reefu bishaanii fi bunaan amma dhuge kana jechuudha keenya wanni jennu. Wanni san booda tajirtu hundi taabbaa irra taatu namni beeku hin jiru. Kanaaf obboleeyyan kiyya jiruu addunyaa tanaatiif jennee wal jibbuu, waliif quudha dhabuu, wal xiqqeessuu sigalte nama tattaafatu dura dhaabbachuu kutaadhaan wal qoodanii gandummaadhaan asirratti ispeeshaalii waan hedduu gad fageenyaan namaaf ibsuu barbaadu ijoolleen teenya gartee warri amma afran qalloo fi sadan bareen toofaa ja'anii gartee noolee keessa jira, ituu jira, jaarsoo jira, alaa jira, gosoottan hedduu keessa jira jechuudha. So warroottan ajandaa ta'anii kana gartee hawaasa keenya kana burjaajeessuu fi walitti fiduudhaaf gocha kanaa kana ooftan please nuti tokkummaa raabsuudha malee hameenyummaa facaasuurraa qusachuu qabnaan ja'anii warroottan ispeeshaalii Ijipti kana fa'aa jiran kan warroottan biyya alaa keessa qallabaman sigaltee ajandaa kanaa kana oomishaa ja'anii namoottan biraatii fi karaa biraatiin wal fayyadanii wal xiqqeessuu kutaa ta'anii fi kutaa ta'an walirra dhaadheessuu nuti humna qabaa nuti akkanaa akkasii wanni kun hundinuu haga warra hogguu wanni san babal'achaa guddachaa dhuftee hara lolaatti deebitee abaluu booda jira sigalee yookaan abaluu nama biyya jiruutu akkana abaluudha kun namni tokko wal lolee wal kabajanii namni kabajaadhaas waliif eeguun dirqama sigalee nama hunda ati amma dhuftee yoo ana qeexee na arrabsitee waan feete naan jette anis ilma namaati sin arrabsa maaliif namni kutaan hundinuu akkuma gaariis qabdutti hamaas qabdi. Kanaaf namni keenya waan akkasiirraa wal qusannee sabaa sablammootaa fi nama hawaasa keessa jiruu fi warra qooda hedduu gumaacha hedduu saba fi kanaaf kanne walirratti wal bisheessuu fi seenaalee walii xureessuun illeen waan barbaachisuu miti nuti jaalala tokkummaa shabaaba kana namni keenya waan akkasirraa itti hedduu qabnaan ja'a
dhugaa dubbachuudhaaf hedduu ulfaadhaadha. Yeroo tana naaf kennitanii asirratti sa'a tana biyyaa rafuu jiru sa'aan tun halkanii kaasiitilleen amma afaan asriitii dhugaa yoo dubbanne warra addunyaa irra jirtan kun hundinuu galatoomaadha, ulfaadhaadha, jabaadhaadhaan isiniin ja'a. Inshaallah nutifis du'aayi nu godha. Waan isinitti balleesse dhiifama naa godha. Ijarraa na hambisaan isiniin gaabbireessaa. Thank you. Galatoomii hedduu ulfaadhu atilleen yeroo kan ta'e qaalii aarsaan hojjete sa'aatii lafanaa waliin dabarsuu keetiif ulfaadhu nagaan turii warroonni biyyaatiif hedduu galatoomaa warreen biyya adda addaa keessanii daawwachaa jirtan hundi keessanuu galatoomaa jalqaba keessummaa biyya kabajaa gaggeesseetiin sanboota irraa isin gaggeessaa fakkii kiyya thank you galatoomii inshaallah fuulduras guddaa tokko waliin dhufna jireetii yaada naa galatoomii nagaan naa jiraadhu. أبشر وبليس خير فادا هون جه سنو سنين جالت دار بيتشا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أكمل جرتن ولتف نامي أما هدو غلط ومن ردي بنه وبليس خير زكي دالاس يرو ديرتو ورسا بريداس هوا سافيس خنّه أما جا كومنتين تيسن ونة تتاتي أنيس دبيتين جرا يرو تنا مرساتنا sagantaa interview isinii goone Munshid Muaze thank you isinii goone marsaa itti aansu immoo challenge sagantaa ajaa'ibaatiin qabanneeti isinii dhufna mee wanni takkas jala jiranii qoheen ilaala jirti yoo addee saantiifaa wajjin challenge kaduraaniitiin ala arraan of kolchaa haasawaa xiqqoo sireesiidha goone waa'ee gaa namoota akkanaa yeroo fiddan gaa haasawaa sireesillee dhaggeeffachuun dirqama yeroo hunda challenge yeroo hunda qoosni akka ta'u hin ta'u yeroo hunda wanni hundi akka takkan ta'u yeroo takkas gorsa yeroo takkas namoota kanaaf iddee waan isaan keessa jiran haala isaan keessa jiran kannuun barbaachisaadha. Immoo isiniif kafalla marsaa itti aantu challenge qofla commentii teessan emoji qoflaa san qofatti isiniif deebisnaa. Irra deebinee obboleessa keenya Zakii thank you galatoomii jennaani irra deebi'aati namu warreen follower isaan qabne follow godha jabeessaadha. Akkas feetan qoy isiniin gaafadha dura carraa isinii kanna torbee dhufu jechuun alada sabtis jummaas ta'uu mala torbaanuma kana keessa khamisas ta'uu mala challenge tapha bareedaa ajaa'ibaa isinii haa ta'u moo sagantaa keessummaa isinii haa ta'u challenge namni feetan tapha namni jettan barreessaadha commentii teessamee akka dubbifamtuttiin akkana godha. So far is adida. Me barresa taba fetan mo challenge fetan mo sagantaa keessummaa fetan. Filannoo keessanii ni isini goona ammaantana. Addee santi azalani jirtanii okay challenge joo jirani. Taba. Okay challenge jootti jiran hundi isaanii hundi keessanuu challenge joo jirtanii tole challenge dhaan isini goona. torbaanuma khamisarraa hanga aladatti keessaa ni goona asaantii ni jirtaami so challenge ira goona qabadhu sagantaadha akkasii akkam ture sagantaan irraa keessummaa haasawni isaatis wanni hundi isinii ta'ee jeetin yaada gorsa babbareedaa isinii kanallee isinirra dhangalaasu jira hawaasa keenyaaf nuuf dhangalaasu jira because namni hawaasni keenya nuti qaama tokko gorsa isallee fudhachuun dirqama maallaqa isaa qofa fudhachuu miti gorsallee fudhachuun dirqama gorsallee itti dalagaadha akkasii bas okay thank you su galatooma isinilleen hedduu amma adda bu'uun keenya ga'ee jira noof kolchaa live kana cufuun qaba sagantaa tiyya xumureetiin jira sagantaa itti aantu yeroo tabaatis challenge isinii goona poostara baanara isiniin baxxansina hangasittuu inshaallah warreen biyya adda addaa teessanii nu daawwachaa jirtan warreen nimbeega warra shunkurtii na cirachuu jirus thank you Maze warra shunkurtii na cirachuu jiru nimbeega warra makiinaa nu noofuu jirus nimbeega warra ciisaa nu daawwachaa jirus nimbeega so hundi keessanuu bika adda addaa waan feetan keessa warri jirtan ni qofalti iloo feeru saafaadha ayno warra wayin na cirachuu jiru nimbeega akkasii walaa hedduu galatoomaa sa'a dheeraa waliin dabarsine sa'a dheeraa nu waliin turtanii isinitti haa baratu nu boonsitanii ani isiniin hin boona inshallah bum isini jotak bum nagaan tura nu of kolcha galatoma asumanu wait asumanu
Asumaanuu zakkii ni jira. Dhiifaman gaafachuu barbaada qo'e. Zakkii yoo jiraate mee zakkii ni jira. Obboleessa kiyya zakkii guyyaa takka ittiin balleesse. Isin irratti dhiifama gaafadha. Guyyaa takka Sheekh Abdul Hafiz kaniin makiinaa sarpiraayiz godhanii maxxansisan. Ani natti ni himamnee ture sagantaa tanarratti wanni kun akka zakkii maallaqa keessaa qabu. Maallaqa jara kanname keessaa guddaa doolaara 10,000 zakkiitu kannee baay'ee sarpiraayiz viidiyoon kiyyanii jira. Sheekha godhame san keessaa ani natti ni himamnee quban qabu achirratti wal qabatee maqaa zakkiitis meenshin goone zakkii sin galatoomfanne. Asirratti osoo namni 1,400 jiru zakkiidhaan galatoomiin jechuu barbaadaanii ulfaadhu saniif hedduu dhiifamaa balleesseetiin jira. Muwaazati waan akkanaa dhiisi. Because muwaazi natti himne laal amma muwaaz quba qaba ture waan kana maal naan jee hawaasuma Kaalgaarii Kanaadaattu bitee jeeti muwaaz gabaasa gisee naggalchu natti hime. Anis yeroon dhaqu waan kana nagarre. Saniifuu badiin tunguutuun ta muwaazii isaa fi jaaffeetuuftu balleessee anaa miti. So saniin of kolchaa akkas gaa'oo nagaan tura bakka anin deema. Daya muwaazi natti himne koree fi warruma Kaalgaariitu godhe jeeti natti hime zakkiidha jee natti himne an zakkiin akka keessaa qabus hin beeku ture. So dhiifamaa yeroo baay'ee bum nagaan naa tura isiniin jaaladhaa isiniin kabajaa inshallah.